Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Ya jalalle na beki megawan magal kulle ya jalalle na beki megawan sinna fale pulloy pullo oya oy oy magal kallo oya oy magal kulle ya jalalle na beki megawan magal kulle ya jalalle na beki megawan sinna fale. Jirtu hordoftoota sagantaa teenyaa iskiriinarra gara Zakir dhugaatii deebinee jirra. Garuu warra nu daawwachaa jiraniif ammaas iskiriina keessa jirra. Har'aaf keessummaa qabannee dhufnedha. Artistiidha. Akkasumas ammas ogeessa kaameraati. Gama biraatiin editara. Kiliippiiwwan baay'ee duubaaf harka qaba. Hojii isaatii fi hojiiwwan biraan akkaan nama biraatiif hojjetan irratti ni haasofna. Zakir akkami? Nagaa fayyaa Wallee ta'e dafan daawwachaa turre. Hanga Abenuuti istuudiyoo irraa si gargaara. tole. Mee hojii teegaa tan jalqabaa turraa eegallaa dura walli Suudaanii kan hordoftoonni si baranii. Sirriidha. Waa'ee sirbaa irratti haasofne achi booda gara ogummaa kaameraatii fi gama editingiitiin isaan jiran irratti akkasumas waa'ee aartii Oromoo irratti ni haasofna. Tole. Zakir Abdela eenyurraa jalqabnu? Kabar baaddirraa eegale. Hanga tokkonaa si jalqabaa Harargee lixaa dhalatte. Harargee lixatti dhaladhe. Akkamii gara Finfinnee dhufte meechirraa jalqaba? Gara Finfinnee kanneen dhufe muuziquma kanaan hojjedha jeetiin. Gara Finfinnee dhufe achumaanin asitti hafe. Anis kan hin jechuu barbaade hojii muuziqaatiif gaman hoggaa dhufte akkamii salphatti argatte moo bu'aa bahii qaba moo? Bu'aa bahii guddaa keessa dhufe. Dura Ali Maamad bira Dirredawaa deemen achitti muuziqaa qindeeffachuu eegale. Achirraa xumure jeen dhufee gaafaan as dhufu miiksiin sirrii miti irra deebitee hojjechuu qabdanaan jedhan. Sababa kanaan irra deebi'ee hojii san akka haarawatti hojjechuu eegale. Akka haarawatti hojjechuudhaaf ammoo ganaa gad deebi'uudhaaf biyyarraa akkaan xumuree quba qabanii xumuree baasuun qaba. Ammoo akkaan asiin dafeen xumurre duraan achitti waan hin qabu xumurre. Akkasittiin akka haarawatti asitti hojiis akka haarawatti hojii biraas hojjechaa muuziqaafis kafalee warra muuziqaa qindeeffisuufis kafalee hojjechuu eegale jechuudha. Walleen sun wallee tam ture? Gubbaa malee. Itti deebina wallee saniisi. Achi booda albama guutuu hojjette moo akkami? Albama guutuu hojjedhe. Gara sirba 16 hojjedhe. Garuu albama eebbifne hanga ammaa. Hin eebbifne malee walleelee hedduu tokko takkaan baasaatumaan jira. Maaliif yeroo baay'ee yeroo ammaan tana gaa walleeleen gara qeenxee deemaa jirti artistoonni qeenxeedhaan gad lakkisaa jiranii. Yeroo dheeraa kana maaliif mee albama guutuu gadi hin lakkisine? Albama guutuu kan hin gadi lakkisinii fi haala ittiin gad lakkisuus naan mijannee ture. Waa baay'ee bu'aa bahii hamaa keessa dabarreeti hanga kana deemne. Muuziqaa kanarra deebi'ee wanta durii san namni oguu takka waan harkaa qabuu fi waa hundaa'u itti fixate lafaa ka'ee akka haarawatti hojii kana hojjechuudhaaf waa guddaa nama barbaachisa.
istiidiyoo gara sadiitti maallaqa kafaleen jiraan kaan hojiin kiyya kan bahin istiidiyoon sadan san naman beeku lafan beeku istiidiyoo kana namni hundinuu akka dallaalatti abalu baay'ee hojjeta jee ta'ee fi keessa dhaadheeffachuudhaaf nama geessa hoggusanitti maallaqa harkaa qaba tureen waan kafala in tahu namninis galata rabbii na kabajaa hundaanuu waliin lolle garuu osuma isaan na kabajanii muuziqaan isaan hojjetan naaf hin taane ani bakkiin ana hawwu guddaadha nagayetti bakka isin jaalladha jee bira deemaa ture jechuudha san booda gattaa'ee muuziqaa dhageeffachuudhaan hojii eenyu bareeda eenyu muuziqaa hojjete eenyutu qindeesse eenyu kilippii waraabe jechuudhaan itti gattaa'ee ifii kiyyaa dhaquu eegalee namaan dhaquu osoo hin taane ogummaa nama saniitiin dinqisiifachuudhaan namaan dinqisiifatu san biratti dalagachuu eegalee achiin akkasitti as geenye jirra jechuudha. Hojiin jalqabaa hojjettee gubbaa maleedha jechuudha. Gubbaa maleedha. Waa'ee walleessanii haasofne. Yeroo walleen sun baati walii bilbilee turre. Sirbi kun biyya jeequtaa jeen ture. Akkamii akkasuma bu'aan sakka. Raayidee akkasii hojiin akkuma ati jette hedduu deeme gubbaa maleeni akka malee uummata keessatti jaalatamee jira jeeyyaadha. Dubartootaa fi daa'imman baay'ee jaalatanii turan. Wanti isaan jaalatanii iddoo mara seenuun ifa. Eenyu barreesse sirba san walaloosaa yeedaloo eenyutu? Anaatu barreesse isa. Anumaa barreesse. Hiriyaa koo tokkotu ture kana durallee interviyuu wanti jenne. Nama akkaan wal jaalatu kaniin an beeku ka wal jaalatan hiriyoota kiyyaa lamaan isaaniitu namaan akkaan kabajuudha jaalalleef jaalallee. Osuma inni quban qabin gantee akka malee goote gurbaa. Inni na bira taa'ee waa'ee ishii kana jalaa kaasee hanga gubbatti waan ta'e kana akka malee waan jaalatuuf natti hime anilleen ifiifin beeka argeen jira waan sanirra dhaabbadheen barreesse jechuudha. Dubbii teenya irratti artistiin dhugaadha seenaa isaa qofaa miti kan inni hojjetu. Seenaa nama biraa hoggaa hojjetu. Keessa seenaa akkamitti hojjechuu danda'a? Irratti fudhata waan san. Wanta si mudate tokko gaafa natti himtu miiraanin si dhageeffadha miiraan si ta'een hojjedha waan san artiidha waan ta'eef. Gubbaa malee keessaa kilip irratti kilippiin sun erga bee waggaa 2-3 ta'ansaa gara waggaa 3 akkas akka sirbichaati miti akka walleetii miti kanneen jedhan naqunnamanii jiran asiin dura kilippicha eenyu hojjete? Kilippicha nama biraatu na waraabe anumaati edit godhe. Akkasi. Editingi gaafaan eegalu yeroo jalqabaatiif nama edit goosiseen ture. Kilippiin sanis akka garaa kiyyaan hin geenye editingiin daayirektarri kilippii sanii ana akkaan barbaadu naan taane. San malallee hojii biraa sirba jimmaa fa'aa jira. Waa hedduu jira. Sinfeenuu shaggooyyee wantoota kana hunda irratti kilippii irratti waa baay'een na mudate. Sababa kanaan mana barumsaa galeen takka je'ee dubbii Finfinnee nu galchite nu wal qabate. Aboo akka jirru kanatti gartee akka harka namaa eeggachuu fi artii hojjetuu qabnu namatti himannee namni nu galmaan gahurra ifiitti aanne waan barbaannu waan keessa keenyaa yoo hojjetadhe hoo ifuma kootiifu yaada ja'uun kaasee mana barumsaa dhaqee seenee mana barumsaa niin baradhee editingi wanti software isaatii fi wanna hunda waan barumsatee hunda niin guuttadhe haala saniiniin gara barumsa san xumuruudhaan sirba gubbaa malee jaamuuniin hojii kiyya irratti hin bare nama irratti hin barre namni na bira dhufee kilippii hojjete hundi waan inni ofirratti baree namaaf hojjetu eegaleef namni tokko kan kufe hin jiru kan midhames hin jiru kan wallollees hin jiru hundi gammadee deemee jechuudha. Silaa'u bifaan adda baasuun hin dandeenye sagaleen adda baafne malee Zakir yeroo sanii qal'aadha ture amma gabbattee jirta. Akkasii galata rabbi. Sirba sanirraa xiqqishan hojiiti nuti istiidiyoo irraa si gargaara. Gubbaa malee waa waliin beeynu garaa duruu dagattee jaalala teenyata gaafa duraa funyaan murutee afaan na keesse addaa na buufte garaa. Gubbaa malee waa waliin boone garaa duruu dagattee jaalala teenyata gaafa duraa funyaan murutee afaan na keesse laalaa na buufte garaa.
waliin beeynu garaa duruu dagattee jaalala teenya tagaafa duraa funyaan murtee afaan na keesse addaana buufte garaa gubbaa malee ahaa waa waliin buune garaa duruu dagattee jaalala teenya tagaafa duraa funyaan murtee afaan na keesse laalaana buufte garaa. Kolle mamne na garagalta wabito je egaranko suma abdata jirenya kenya fo yesu falkani luya nimfiga ta kampo kanne anumretia kuya khaisa na garagalte abdina ma khate na gante hamilin to sirana garte nakumatin bisani nobsa ni nobsa ega jibanti sirradute hayyega walle Zakir Abdela dhaggeeffanne yookaan daawwanne itti kan deebine Zakir garuu kana dura namni khasibee kilip irratti shaggooyyeedhaan akkamitti shaggooyyeen dursuu danda'a kana kan dura hojjette isaan dura hojjette shaggooyyeedhaan durse kilippi sababa miidhaan waraabbii sanii fi wantoonni tokko tokko naqunnameef akka haarawatti ishiidhaan waan hin taane ummatatti ba'uun barbaadu siin jeen jira sababa saniin bakka meeqa kafalee wanni naannaa tureef waan bareedaa baasuudhaan fedha birrii kafalee natti haftu malee nin dhiisa waan naan taane kanaaf inni ishii dhiisee shaggooyyee huggusuma sanitti shaggooyyee kee kilippii san waraabe isiin bareedduu taanaan inni isii dura baase jechuudha kilippiin dura naabee shaggooyyee. Shaggooyyee tanarratti gaa ogeessonni na caalaa dubbachuu ni danda'ani garuu hoggaadhaan originality isa shaggooyyee uumama isii osoo gadi lakkisteenitti kan hojjette akkamitti walaloo fi yeedaloo si qopheesse moo hangam takka aadaa eeggattee jirti? Walaloo tanaaf yeedaloo walleelee namaa hedduun dhageeffadha wallee namaa dhageeffachuurraan kan ka'e mana barumsatti sirbaan ture duraanaan mana barumsatti weellisaan hawwisoo keessatti biyyatti beekamaa tokkoo fi ayyaana waggaa sirbu ada yeroo sanniin barreessa waan mana barumsaa san barreessaan tiyyatti dhufe jechuudha yeroo san xiqqoo ifa naa baatee turte haala saniiniin waan san barreeffadhe biyyattuun sirbaa ture osoon kara walleetumaa gonkumaa istiidoon deemu wallisaadha jechuudha achittiin weellisaa ture akkasitti jechuudha. Hangam takka aadaa eeggattee jirti shaggooyyeeleen yeroo ammaan tanaa kalaqamaa jiran aadaa gallakkisaa deeman jaamaa jira qomiin akkasiin hoggaadhaan teessanirraa walabana fakkaatee hangam takka aadaa eeggattee hojjetamte shaggooyyeen sun bareedaadha jeetumaa yaadaani aadaa hanga takkatti aadaa hojjette taanaan aadaa ta'uudha qabdi wanni hojjetamu ammayyoo hojjennaan ammoo itti cituu barbaachisa ammayya ta'uu danda'u sun ammoo kennaa rabbiiti gaafa gara ammayyaa dhufte nama ammayyaawaa ta'uun dirqama aadaa gisee deemte immoo ummata fakkaattee aadaa san hojjechuun artiidha innis dandeettii barbaachisa akkasittiin hojjedhe jee yaadan akka kiyyatti. Faaya aadaan saba kiyyaa yaa dhaloota lammitiyyaa faaya aadaan saba kiyyaa naanna hilaaluun dabiyaa hararge jirra dirree dawaa naannooyee obbo Imee sittiin sirbaa shaggoo hararge jirra baddee sarraa naannooyee obbo Imee sittiin sirbaa shaggoo. Hayyega hojiiwwan teetirraa gara
ogummalee baay'ee qabda gara hojii production hojjettee achi dabarraa akka reefu nu ibsitetti hojii teetirraa jalqabdee nama taa'ee eeggachuurra jechuudhaani ilaa hanga ammaatti yoom gara ogummaa kanaa seentee ilaa hanga ammaatti hangam tokko hojii production kilipii hojjettee jirta? Gara hojii dhibbaa fi meeqaa hojiileen hanga ammaan tanaa hojjetaman gara dhibbaa fi sadii moo afur irra gahanii jiran warri bahe kan hin bahin ganaa hedduudha warri ammaan tana warafaa qabatanii na biratti hojjetaa jiran namoota hedduudha. Fakkeenyaaf seenaa stuudiyoon hojiilee hojjetee tartiibaan kaayaa deema. Akkana kara dhibbaa fi sadii irra jiran jechuun amma warreen bahan qofti. Keessattuu yeroo qaabsootti hojiiwwan baay'ee hojjechaa turte. Akkamiin ulfaanne? Hin ulfaanne gaa qabsoon hojii. Poolisa akkana firraa ilaalaa hojjeta yaala. Poolisa firraa eegaa kaameeraa jidduun dhaabne firraa ilaale nama waardiyaa faa firraa dhaabne achii fi achiin dhaabne jidduu kanatti waraabaa faa turre. Haala saniin kan amma mirriisa Harargee kan deemee waraabe kaameraamaanii waraabuu organiit giddiidhaan federaala namachi jiru nu organii poolisii finnee poolisiilleen sodaatee nu eegu akka taane yenneetti seennee dhaabbannee waraabaa turre. Waraabbiin san hanga waraabamellee naa milkaa'uu baatu ati sodaadhaan yeroo sanitti waraabneetuma baafnee turre jechuudha. Sinfeenu hajjaamu akkasitti waraabamee inninilleen akkasitti if eegaa gaafa sanuu kumaandi poostii tokkoffaa. Ka hojiin san waraabamee bahe sababa hojii sanii akka waan ajajaa waraanaatti wanti warri waa basaasu kun na himuudhaan guddisanii himanii mana jimaa guddaa wayii banadheen ture mana jimaa bareeda mana jimaa sanillee sababa san halkan meeshaa keessaa guuranne obboleessa koo hidhuudhaan weellisaa abdii wanti eenyuti wanti harramillee hiriyaa koo ture. Isallee ibsaa harramillee kajaamu jira weellisaa mana kiyya hojjetaa ture obboleessa kiyya nuuree Abdallaa kajaamu ture isaan lamaanuu hidhatti galchanii Zakir fida Zakir yoo qabdan isinii kafalla hunda haga jaamutti nu rakkisaa turanii sababa sanii guyyaa takka mana sanbira dhuqee mana kiyya bira jimaa mana jimaa sanbira osoo buna dhugaa jiru paatroolii lamaan bu'ee federaalli dhufee akka tasaa ani rabbina baasee garuu nam hedduu qabanii hidhanii Zakiri kun Zakiri miti jechaadha keessa fatta bara turanii rabbiin keessaa na hambisee ijoollee san nama afur hambisanii nama 26 qabame nama 22 baasanii nama afur hambisan achitti mana hidhatti nama san hunda guuranii deemanii guyyaa guutuu wanti godhaa oolanii jechuudha sababa saniin mana sanillee cufee hojiin san akkasitti waa baay'ee irraan nu geesse arrallee borullee ammas numa hojjenna miti haga lubbuun jirru. Amma akkas jenna. Artistiin uummataaf jiraata bu'aa bahii rakkoowwan baay'eedha simata yeroo ammaan tana seenaa stuudiyoon maal irratti argama kana wajjin wal qabatee seenaan maqaa intalateetiin fakkaata. Maqaa seenaa xiyyaati seenaa Zakir Abdallaa maqaa isiitiin immoo gaasee maqaan isiitu akkaataan itti mogga'ee gaafa hiriira guddicha Oromiyaa waliigala gaafa san dhalatte hiriira san ganama baanee isteediyeemitti tumamnee galleet haati manaa koo caaltuun akkasitti achirraan cinimsuun qabatte jechuudha haakima geessinee dahamte gaafuma san dhalatte maqaa maalitti baafnu jennee hiriyoonni keenya hedduudha Ukaasha Amarroobaa Boonaa Umar Boruu Keebee Kundarraa Bakkalchaa Ayyaa Juhaar Gammadaa ijoolleen kun warreen sabboontoota hiriyoota koo ta'an keessaa tokko Ismaa'eel Baraayyaa isaan kana wajjin teenye maqaa ishii kana eenyutti moggaasnu jennee akkasitti seenaa haa taatu guyyaan kun guyyaa seenaati guyyaa seenaa dhalattee guyyaa seenaa jennee itti moggaasne jechuudha ijoolleen kun hundinuu artistoota akkasitti isaantu maqaa kanatti naa baasee jechuudha. Aha intalo daapome akkam jedhe sabon talte toke
kallo magal kulle ya jalalle na begi megawan magal kulle ya jalalle na begi megawan sinafale pulloy pullo magal kallo magal kulle ya jalalle na begi megawan magal kulle ya jalalle na begi megawan sinafale kamna guma fayuma ta frankallo bare tu du fesa bona fardan tabalu bisile sabu kantoma hayana mumma akamna guma lalise machaftu lama jabatu dagaksi ada te oromo ada hoda intala bagada jala kiftu sena tanto sinkitata ya intalo dumbul bullo murti hora kula kulo jabadi antalo ya intalo dumbul bullo shaki majaf tulamalo magala loho ta afrankalo dum push khana magala loho borin barana dum bul shit magala loho boron barento dum push khana magala loho borin barana se farse, Zakir tu se farse, baguma se farse, akuma se farse. Punto kani yalo shena dintala, shiftare se videk se faru jalala. Duguma kap akap, akuma se farse. Kena uma, badadina, baredina, Oromo ma kunos itu ifse. Ya urji barida raji to dawiti harga ijarrati na bojite barati harga khetin jirra ani bojute ti fuden singala ya wabijiru toti fuden singala ya wabijiru